إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرين رب سبحانه وتعالى قال لنا أجو إن شاء الله أرانتنا خيسما أجايبا كمنا خيسما مال رد بنا خيسما تن مالي دوبا إن شاء الله بإذن الله وانا جايبا wanni nuti gartee irraa dubbachuu deemnu bu'uura gartee sirna gadaati. Bu'urri sirna gadaa kun maali? Fuudhaa fi heeruma keessatti maali? Jireenya keessatti akkam ture? Keessummaan keenya bi'inillaa duraan dursee gartee maqaan isaanii eenyu? Dhaloonni eeysa baratanii kana gaafanna inshallah bi'inillaa duraan dursee waan jennuun mee gartee hordoftoota keenyaa kana mee wal bariin mee maqaan keetis eenyu mee baarakallah fiika jazakallah khair jedhaa tafaddal. Tole ulfaadha galatooma ani Muhammad Kadir Amir jedhama dhalataa yayyaba odaa roobaati yayyaba odaa roobaa yookiin ammoo federeeshinii odaa roobaa akka yeroo ammaatti godina baalee aanaa gindhiir daddachan jalatti dhalate daddacha bullaallaa dhimtuuti iddoon itti baradhe aadaa baradhe yaa amalkaa birmajiitti fi daddacha miiloo akkasuma madda walaabuti iddoon barumsa kiyyaa jechuudha akkana fakkaata. Barnoota hangam takka barattan kutaa meeqa? Barnoota xumuree jira barnoota afaan baradhe digrii tokkoffaa afaan baradhe. Digrii tokkoffaa afaan fudhattan. Wanni ati qorattu? Wanni ani qoradhe kama baradhe sani kama aadaa barumsa kana yeroo baradhu ani barumsa aadaatii fi barumsa lachuu wal bira baradhee guddadhe. Barnoota shari'aatii fi aadaa. Barumsa aadaatii fi barumsa aadaatii fi barnoota kaan illee barumsa achii nutti dhufee fi kiyya kaasii achii illee wal bira baradheetii ni guddadhe. Akkasuma akkuma san baradheen ammoo aadaa baradhe san erga barumsa kaan baradhee booda ammoo barreessuu jalqabee gara barreeffamaa fide wama baradhe san gara barreeffamaa fide barumsa aadaa. Hayyee digrii tokkoffaa afaan irratti fudhattan. Eessa fudhattan? Rooba irratti fudhadhe. Roobeetti fudhattan. Mee wanni gartee irra guddaa gartee manuti irraa dubbachuu deemnulleen kitaaba gartee isaan barreessan kana kitaaba kana kitaabni kun gartee maal ja'a? Maal ja'a kitaaba? Arsoomni qorsooma. Arsoomni? Qorsooma. Qorsooma. Hayyee. Kitaaba kana barreessan kitaaba kana keessa waan ajaa'ibaa jira waan addaa jechuudha waan yeroo hedduu gartee nu duraa wal dhadhooytu waa'ee gartee sirna gadaa kana keessatti jechuudha. Duuba amma waan jennuun mee yeroo hedduu odoo gartee kanatti gadi seenne waa'ee gartee sirna gadaa kana bu'uura sirna gadaa odoon dubbanne gadaa jechuun maal jechuudha? Gadaa jechuun ittiin bulmaata uummata Oromooti gadaan. Ittiin bulmaata uummata Oromoo umrii fi dhalootaan ijaaree akkaataa umrii isaaniitiin ga'ee yookiin qooda kan kennuufidha. Gadaan uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammii hundaafuyyuu akkasuma uumama waan rabbi uume hundaafuyyuu mirga kan kennudha. Walumaa galatti gadaan heeraa fi seera qaba. Gadaan heeraa fi seera qaba. Heeraa fi seera sanirra dhaabbataniiti ittiin bulaa turan. Bareeda. Yeroo hedduu waa'ee kanarraa gizee qorattan yeroo achumatti gartee lafa baaleetti manguddoo irraa waan kana gartee barattammoo bikkayyuu deemtammoo kitaabni isin barreessanoo
ani kitaaba sirna gadaa qaba. Kitaaba sirna gadaa akka walii galatti qaba. Iccitii gadaas qaba. Kitaabni kun iccitii gadaati. Kun iccitii gadaa jaa. Kitaaba kana iccitii gadaa kana akka ittiin barreesse Oromiyaa guutuu keessa deeme. Iddoo seerri kalee irratti tumame. Ani aadaa miti ka barreessu. Aadaa osoo ta'in heeraa fi seera irratti xiyyeeffadhe. Aadaa miti aadaa Oromootiin kaati barreessitu. Aadaa osoo hin tahin aadaa hin barreessu jetti keessaan baatu. Aadaan naannoo tokkootu bal'aadha. Aadaan gosa takkaatu bal'aadha. Waan ta'eef heeraa fi seera funaanaatu ta'an. Odaan roobaa kaleessa seera lallabe jedhanii murtii lallabe. Murtiin odaan roobaa lallabe suni maali? Odaan bultumse seera lallabe. Seerri lallabe suni maali? Odaa nabe, odaa bisil, odaa bulluq, odaa hullee, odaa giroo, odaa me'ee bokkoo, gumii gaayoo. Aadaa achirratti geggeessan osoo hin taane heeraa fi seerri uummanni kaleessa tumateetiin hin lallabatu suni maa inni ka jedhu kitaabotaa fi maanguddoolee irraa Oromiyaa keessa iddoo nan hin deemne yoo jedhe soba fakkaattii baay'ee deemee haga odaa hullee deemee odaa bisil deemeera Harargee guutuu keessa naanne odaa bultum jechuudha. Waa'ee kana qorachuuf. Waa'ee kana qorachuuf. Kanaaf akkasan sirni gadaa walumaa galatti gadaan hooda qaba, hoonni qooda qaba, qoonni sirna qaba, sirni seera qaba, seerri jilba qaba, jilbi murtii qaba, murtiin haqa qaba. Waan haqa qabu bu'uura haqarra dhaabataniiti. Heeraa fi seera yoo laalte walumaa galatti wixineen sirna gadaa heera qaba. Heerota 9 gurguddaa qaba. Heeronni baay'eedha garuu 9 gurguddaa. Heerota san eeggatanii heerri sun jijjiiramu seera ammoo bara baraan haaromfataa jalaa baafataatiin hin dhufan. Gaafa cafee madda walaabuu dhufanii seera haaromfatanii Oromoon kutaa hundarraayyuu afran qalloo bahee ituu humbanna bahee macaatuu lamni bahee sabboo goona baasoo dullacha kontomaa daariin garriin gurraan giriirraan ormi wanti Oromoo ta'e tokko osoo nafin gosoonni Oromoo hundinuu seera achi fidatanii dhufan. Seera achi fidatan san keessaa seera basaqaa seera waliigalaa Oromiyaa guutuudhaa ta'u achii keessaa baasanii lallabatan. Odaa roobaratti lallabatan. Seerota ammoo seerota gosaa seera asaasaa ammoo naannoo ofittiin deebi'anii ittiin bulaa turan. Kanaaf kaleessa uummanni Oromoo abbaa gadaa tokko qofa qaba. Heeraa fi seera tumatee fidate saniin abbaa gadaa tokko qofaan bulaa ture. Akka ammaa kana abbootii gadaa jedhanii abbootiin gadaa bakka hedduutti baay'ate kuni aadaa. Achirraa fudhatanii aadaa godhatanii deeman malee heeraa fi seerri sirna gadaa abbaa gadaa tokko bichaa hayyama. Akkana sirni gadaa walumaa galatti bulchiinsa. Heeraa fi seerri sirna gadaa abbaa gadaa tokko fayyama. Abbaa gadaa tokko qofa fayyama. Kun caasaa abbaa gadaa ta'a malee abbaan gadaa 10 gosaan abbaan gadaa hin jiru. Abbaan gadaa gaafa filamee abbaa gadaa ta'e gosa gaafa himate aangoon irraa fuudhama. Buqqisa baallii jedhanii sirna gadaa kana keessa ciicha jira, ciisicha jira, buqqisa baalliitu jira. Buqqisa baallii kun gaafa abbaan gadaa waa balleesse akka itti aangoon irraa fuudhamu. Waan akkasiiti. Kanaaf abbaan gadaa luba himata malee gosa himatu. Gosan qabu. Ayyee wanni amma isin amma qorattan seera malee heeraa miti. Heeraa fi seera. Heeraa fi seera. Aadaa caalaa heeraa fi seera. Heeraa fi? Heeraa fi seera uummata Oromooti. Garaagarummaan uummata keenya biratti wanni abbaa sirna gadaa biratti heeraa fi seerri garaagarummaa ni qaba. Garaagarummaa qaba. Heerri hin jijjiiramu. Heerri hin jijjiiramu, seerri ammoo hin jijjiiramu. Waggaa 5 waggaa 8 yeroo sirni gadaa maal jedhan bishaan yaa'u jedhan. Bishaan yaa'u jechuun seera abbee bulcheen abbaan bulcheen ilman bulchu. Seera abbaan bulcheen ilman bulchu jechuun bishaan yaa'u jechuun bishaan yaa'u amma waraabattee yoo dhugde inni taraa ka biratu dhufa. Sirni gadaallee akkas heerri garuu hin jijjiiramu. Heeronni hin jijjiiramne sun maa inni dhiiga jigsuun dhoorgadha akka sirna gadaatti. Lubbuu waan lubbuu qabaa dhiiga jigsuun dhoorgadha. Danuu nyaachuun dhoorgadha. Heera mana abbaa jedhanii hariiroo waliin jireenya ollaa waliin jireenya bosonaa waliin jireenya qilleensaa waan uumama kana hundayyuu waliin jireenya isaa kabajjee waliin jiraatudha. Inni biraa kijibuun dhoorgadha. Kijibni dhoorgadha. Waan hin agarre arge jechuun dhoorgadha. Waan hin beekne hin beeka jechuun dhoorgadha. Waan hin dhagahe jechuun dhoorgadha. Walumaa galatti kijibni dhoorgadha. Inni biraa heera fannooti. Heera maraattuu hin adabamtu. Heera daa'imaa fi heera dubartii. Heerota kanniintu jira jechuudha. Kanaaf heeronni kunniin hin jijjiiraman. Heera kana eeggattee akka heerri kun hin cabnetti akka lubbuu jiiksuun hin ta'a akka dhiiga gannaquun hin ta'an jennetti seera akkasii ta'utti seera baafatta. Seera jechuun akkam lubbuu tokko baasuun dhoorgaa gaafa ta'e gaafa bineensa tokko ajjeefte bineensa saniif maal akka kafaltu seerritti tumamee jira. Sirna gadaa keessatti. Bineensa ajjeesuun dhoorgadha. Ilma namaati miti bineensa yoo ajjeesuun dhoorgadha. Sirna gadaa keessatti. Kanaafiyyuu heeraa fi seerri garaagarummaan isaa isa kana. Ayyee amma bu'uura gartee sirna gadaatti yoo seenne bu'uurri kun akkamime
buurri sirna gadaa kun. Buurri sirna gadaa wixineen seeraa dhaddacharraa fedhii uummataati. Uummatatu fedhii isaatiin seera bocatee seera tumate kana walitti fidata bakka tokkotti seera isaa ta'u. Seerri ganda keessaa ba'a dikarraa ba'a sirna gadaa keessatti seerri gubbaa gadiin ba'u caffeerraa gadiin dhufu. Dakarraa caffee deema fakkeenyaaf dikatu jira warratu jira bahimatu jira mambal'atu jira qubsumatu jira daddachatu jira. Asirraa bahee seerri kun caffee deema. Warri caffee irratti walitti dhufu sun ammoo seera kana mirkaneessanii seera uummataa ta'u hin lallaban. Kanaaf bu'uurri sirni gadaa irraa tumamu heerota san irraa tumamu. Heerri sun ammoo hin jijjiiramu bara hundaanuyyuu itti fufa hin jiraata. Seerri ammoo hin jijjiiramu. Seera akka uummanni itti walii galee amma yeroo ammaa kana uummanni Oromoo walii galee kaleessa heera qabna heera sanirra dhaabbannee sirna hin tumanna akka dhalootaa ta'utti tumanna. Fakkeenyaaf kaleessa eeboon lolaa turre har'a ammayyaa dhufeera. Dirqama eeboo sanii lola jechuun hin ta'u. Kalee farda yoo abbaan har'a konkolaataan dhufeera. Seerri akkana jijjiiramuu qabu. Kalee uffata bareedaa uffannee deemna faaya qaama keenya cufannee har'a ammoo qullaa deemna. Hin ta'u kuni. Kanaafiyyuu seera amma yeroo ammaa kana nu ta'u uummanni bahee qubsumti jirtu hundinuu baatee seera isaanii ta'u tumatanii caffee waliigalaa fidatanii akkasitti lallabachuu hin danda'an. Kanaaf seera kaleessa tumame sanii bullachuun hin danda'amu akka sirna gadaatti dhoorgadhaa. Seera kalee tumamee jiru abboonni keenya fakkeenyaaf kan walaabuu jiru caffee madda walaabuu irratti tumanii lallaban sanii har'an bulloo jenneen ta'u. Maaliif dhaloonni amma jiruu fi dhaloonni kaleessa jiru tokkoo miti. Ammayyaa'uu qaba. Sirni gadaa hayyoota harka seenuu qaba. Baadiyyaamatti abbootii gadaa jedhanii maanguddummaan deemuun hin qabdu. Hayyoota harka seenee akka dhaloota ammaatii ta'utti seera tumachuun hin danda'ama. Garuu heera jijjiiruun hin danda'amu heerota sana dhoorgadha. Heeraa yoo cabsite uumaa wal dhabda jedhan. Seera yoo cabsite immoo abbaa gadaatiin wal dhabda jedhan. Kanaafiyyuu heera eeggattee seera tumachuu hin dandeetta akka sirna gadaatti. Amma namni kun wayita du'ee fi kana heera irratti murtii godhamoo seeratti? Heeraan ajjeesuun dhoorgadha. Eega du'e ammoo seera. Heeraan lubbuun namaa tokko bahuun dhoorgaa eega ta'e seeraan ammoo lubbuun namaa akkamitti hayxisii baati ka jedhu bakka shanitti qoodee jira. Fakkeenyaaf gumaa adii, gumaa barruu, gumaa gurraattii, gumaa daalattii, gumaa aantee jedhanii jira. Kana jechuun gumaa adii jechuun namni tokko itti yaadee hin ajjeesa jedhee meeshaa ofii qabatee deemee yoo nama ajjeese maal akka inni kafalu seeraan lafa kaahan. Meeqa kafalan jira? Sun horii dhibba. Loon dhibbaa sunillee ammoo keessatti ilaalcha qabdi. Gumaadha jechuudha. Gumaadha. Nama kabeekaa nama ajjeese. Kabeekaa nama ajjeese. Loon dhibba kana. Loon dhibba. Gumaan akkasitti sirna gadaatti uumamee. Sirna gadaa keessatti akkasitti uumamee jira. Gumaan barruun ammoo deemee nama ajjeesa jedhee yoo ofii isaatti achitti du'e gumaa barruu jedhanii murtii nama ofirraa ajjeesisanii murtii lallabamu. Isaa ammoo dantoo kennaniif. Kan namaan ajjeese jedhee dhaqee gidee namni kaan gartee ofirraa ajjeese. Kaajjeessa ofirraa ittiin gaafatamu jechuudha. Kaajjeessa ofirraa ittiin gaafatamu. Kanatu murtii du'aa itti dabarsee deeme waan ta'eef. Seera jechuun akkana. Heera jechuun ammoo dhoorgadha. Dhiiga jiigsuun awwalumayyuu heeraan dhoorgadha. Uumaan wal dhabda gaafa dhiiga jiigsu. Heera uumamaati. Heera rabbiin subhaanahu wa ta'aala lafa kaa'e. Lafa kaa'een. Akkasii sirni gadaallee waan akkasii qaba. Heera qaba jechuudha. Heera akkuma amma warri amantaa heera uumaa qabaami. Heera uumamaan kennameef qabaami. Sirni gadaallee ammoo heeruma akkasii ka'uuf danda'e qaba. Sirni gadaa heera jijjiiramne jechuudha. Seerri jalaa bara baraan waggaa waggaan jalaa tumamaatiin haaromaatiin hin deemu. Heerri kun ture jechuudha. Ture Oromoon kan ittiin buluu jalqabde 6,415. 6,415. 15 irraa eegaltee jechuudha. Wanni kun gariin gartee ambiyoota gartee durirraa waan kana fuudhammoo akkami silaa wanni kun laata? Hin beekne kan nuti amma kun kan Oromooti jenneetuma hin beekna. Nabiyyoota irraa fuudhanii kallattii kamiinuu haa dhufu. Heerri kun heeruma Oromooti. Oromummaanu inni mataan isaa kennama addaa waaqarraa qabaate suni haasaa yeroo biraa ta'a. Eemma gidee gartee walumaa galatti heera Oromooti. Nama du'e kana loon dhibba kannanii kana gumaa kana gartee akkasitti akkamii argateedha beekta. Shari'aa hojii walitti dhufte gaala dhibba fa'aa kanaa hojii. Walitti dhufe sirni gadaa jalqabumayyuu amantaalee kamiinuu waliin dhabu. Amantaalee kamiinuyyuu maaliif safuu eeggata waan ta'eef amantaan kamiiyyuu waan badarratti nama dhakeeku. Kanaafiyyuu sirni gadaallee waan badarratti nama dhakeeku. Tokkichummaa waaqni tokko tahuu uumaan tokko tahuu safuu eeggachuu cubbuu eeggachuu waan akkana irratti sirni gadaa waan dalaguufi amantaa kamiinuu waliin dhabu bulchiinsa sirni gadaa.
amantaa kamiifiyyuu seera tumee waliin buluu hin danda'a sirni gadaa. waliin buluu danda'a. Waa'ee bu'uura sirna gadaa kanarratti wanni immoo ummataaf hawaasaaf qacooloo adda baaftu jira sila. Ummata dhaamoon nan barbaadu sirni gadaa ittiin bulmaata ummata Oromooti. Amantaa miti bulchiinsi sirni gadaa. Bulchiinsi kun ammoo safuu eeggatee haqa eeggateetiin akkasitti murtiidhaan waan ummanni jaalateen akkasitti katumameetiin ummanni ittiin bulu. Amantaa kamiinuu waliin tuqu, amantaa kamiyyuu hin dhiibu, amantaa miti bineensa fuyyuu sirni gadaa seeratumaa. Kanaafuyyuu sirni gadaa keen amantaa kamiyyuu osoo hin jenne, osoo musliima hin jenne, kiristaana hin jenne, waaqeffataa hin jenne, amantaa kamiifuyyuu nama Oromoo ta'e hundaafuyyuu sirni gadaa abbaadha. Kanuma dhaabuu barbaada. Jechuu nama asirratti amma ajjechaa nama ajjeesuu irrattis haqa bineensaa eeguu irrattis sirni gadaa kun shoorri inni taphatanii jira jechuudha. Sirriitti ajjecha awwalumaa hin ajjamu sirni gadaa. Lubbuu baasuu hin ajjamu. Lubbuu bineensaa maa akka sareen taane. Lubbuu baasuu hin ajjamu. Lubbuu baasuu hin ajjamu. Dhoorgaa. Kanaafuu dhiiga gannaquun mamnu'a dhoorkaadha jechuudha sirna gadaa keessatti dhoorgaadha. Bara abbaan gadaa tokko bulchuu namni lama yoo du'e inni gumaa nama sanii baasuu baate aangoon irraa fuudhama. Bara isaa biyyaan bara isaa abbaan gadaa tokko osoo bulchaa jiru namni yoo du'e gosti takka yoo wal dhabdee namni jidduutti du'e nama san araarsee gumaa san fixu yoo dadhabe aangoon irraa fuudhama. Maaliif jennaan badiin uumamutti hundinuu sababa abbaa gadaati jedhan. Abbaa gadaatti of kennee uummanni abbaa gadaa ammoo uumatti kenneeti waaqatti kennee waan jiraatuufi kanaaf abbaan gadaa yoo badii qabaate badiin beelli dhibeen dhukkubni waan adda addaa kun nu ragaa jedhanii amanan. Kanaafuyyuu lubbuu namaa baasuun lubbuu bineensaa baasuun wanti Oromiyaa keessa jiru kan murtii hin qabne jiru. Muka muruun dhoorgaadha. Gumaa qaba muyi. Mukni maanuu sirna gadaa keessatti bineensi alaa seera of danda'e qaba murtii qaba. Bineensi manaa akkasumatti. Kana waan ta'eef sirni gadaa wanni bineensi manaatis kaa alaatis seera of danda'e qaba namni isa ajjeessa. Amma fakkeenyaaf bineensa alaa yoo ajjeefte bineensa alaa murtii isaa gumaa isaa abbaa gadaatu fudhata. Abbaa gadaa jechuun bineensa alaa uummataa gala abbaan qabu waan ta'eef abbaa gadaati. Adabbii isaa abbaa gadaatu adabata. Bineensa manaa ammoo abbatu fudhata. Abbaa mana inni bira jiru. Abbaa manni jiru amma fakkeenyaaf adurree saree yoo fudhanne saree takka namni yoo ajjeese abbaan saree sun irraa duute maraa fi naqaa qaba. Maraa fi naqaa jechuun daa'ima bulbulanii uffata fidanii fi abbaa sanii bifa saniin araarsan. Dhiiga isii ammoo qululluu lamaan qalanii hoolaa fi re'ee ilmee hoolaa fi re'ee qalanii sarimaa darban sarima nyaata. Akkasii baagumaan saree. Kanaaf walumaa galatti dhiigni jiguun hin ayyaamamu akka sirna gadaatti akka sirna aadaa Oromootti jechuudha. Bareeda. Mee waa'ee sirni gadaa kun waa'ee fuudhaa heeruma irratti sirni gadaa fuudhaa heeruma irratti fuudhaa heerumni sirni gadaa akkaataa qaba. Fuudhaa heerumni kun dhaddacha irratti namni akkatti cidha godhata. Heera keessatti garuu wal fuudhuun heera uumaati. Wal fuudhuun dirqama. Eega dhiira ta'anii dubara ta'anii dhalatanii wal fuudhuun bultii ijaarrachuun kun waan uumaan nuu kenna. Garuu seerri ammoo ciini ammoo akkaataa dhaddachatti garagara. Garuu walii galatti sirni gadaa keessatti abuurraa qaba fuudhaa heerumni. Akka ammaa kana alaan heerumuun hin jiru. Alaan deemuun hin jiru. Abuurraa qaba. Jalqaba osoo abbaan gurbaan intala nagarre abbaan nama abuuree ganda irraa kadhachuu barbaadu san jaarsa abuurraa itti erga. Abbaan gurbaa. Hin abuuraa ganda sun ta'a jedhanii gaafatanii qoratanii gandi sun yoo ganda gaarii ta'ee ollaa gaafatanii ganda abbaan mishaa ta'ee haati bareeda taate haadha laalanii intala fuudhan jechaa takka dhageettanii yoo bareeda ta'an as deebi'ee warratti hima warri sun isinii tahaa bareeda. Abuurraa namni eega erga. Abuurraa namu tokko deemu. Namu tokko deemee ollarra qubatee naannaa san bulee ollaa gaafatee. Ollaa intalli jirtu san. Ollaa intalli jirtu san bakka irraa kadhachuu jedhan san. Achi guyyaa bulee gaggaafata. Achi bulee gaggaafata. Haatillee abbaallee gaarii naamusni isaanii bareeda yoo ta'e deebi'ee warratti hima. Warra gurbaa deebi'a. Warra gurbatu itti hime warri gurbaa jaarsa fixeensaa erga. Jaarsa fixeensaa jechuun kan intala tana dubbateetiin itti fuudhu. Jaarsa fixeensaa. Jaarsa fixeensaa ganamuu dubbii tanaaf akka deemu jechuudha. Jaarsi eessa dhaqama? Warra intalaa dhaqa. Warra intalaa dhaqa. Warra intalaa dhaqa. Warra intalaa erga gaafatee warra intalaallee maal jedhaani sii kennine nu sii kennine
ardaa yoo sii kenne jedhanii ardatti qabatan. Ardatti qabatanii ardaallee dubbisaa ardaallee sii kennine jedhaniin. Gaafa kaanii ardaallee yoo sii kennine jedhan ardaan kun wayita olga'e maal gaafata warra gurbaa qorata ardaallee. Gurbaan nutti dhalachuu deemu kuni gosti isaa akkamii inni nama akkamiiti naamusni isaa amalli isaa waan akkamiiti jedhanii qoratan. Yoo nama gaarii ka isaanii ta'uuf taate ardaalleen isinii kennine jedhanii. Gaafa kan walumaa galatti shanoo shananitu jidduu jira. Intala namni tokko addan fuudhu. Shanoo shananii jira. Shanoo shananitu jira. Jaarsi fixeensaan jira. Shanoo shananii kuni gurbaa kana wajjin intala tana namni bulfatu jaratan. Intala takka jechuudha. Gurbaa bichaa miti gurbaaf intalli qofti ol buutee borolarii uumala. Wanni nama diigaa nama babal'atee maal ni beektaa? Jaarsa fixeensaan qabdu namni nama wal fuudhu. Jaarsi fixeensaa jidduu jiru. Shanoo shananii namni qoratu hin jiru. Wayituma ol fuudhan iyyuu ammoo namni amaanaa intala tana itti kennan hin jiru. Abbeeraan hin jiru quban qabu eessumni quban qabu. Hiriyyaan gurbaa quban qabu abbaan gurbaa quban qabu gurbaa fi intalatu adda ol fuudhu. Boodallee adduma ol ari'an. Gaafa akkasitti ol fuudhan ammoo wal ari'uulleen hin ulfaatti diigamuulleen hin ulfaatti. Maaliifiyyuu jaarsa fixeensa jidduu jira. Shanoo shananitu jidduu jira. Dubbiin tu yoo gurbaa bira tarte abbaa biran tarti yoo abbaa bira tarte shanoo shananii tana biran tartu. Namoota shanan kana biran tartu. Isaan bira yoo tarte gosa biran tartu. Warra intalaatuun geettuyyuu dubbiin asuma fixatan. Eega aadaa kana dhiifnee eega heeraa fi seera keenya sirna fuudhaa fi heerumaa kana dhiifne namni martinuu akka namatti alaan. Har'a wal fuudhan wal jaalatanii boru wal hiikan. Diigaan kun kaba bal'atiisa kana sababni isaa. Inni lammataa ammoo gabbara. Waa'ee fuudhaa fi heerumaa suni gabbara. Akkanatti otoo hin dabarre sirni gadaa muciyyoo hoo ni gaafataare gurbaa kana jaalattee jee. Warruma gartee walitti kannu qofa walirraa jaalata irraa laalan tala jechuu akkasii. Warra laalan. Warra laalan sirna gadaa. Gurbaa fi intalli wallaaltu hin jiru. Yeroon isaa wallaalan yeroo mijuu unsiisan wal bira wayita waan kana murteessanii sii kennine gurbaa fi intala wal bira kaahanii mijuu unsiisan wal biratti. San malee jalqaba intalaa fi gurbaan ala keessa wal jaalatanis jaaladhe ergadhu. Jirtu. Hin ergadhaa wanna kanaan jirtu warri walii ta'u malee walitti hin dhalatan. Maaliif jennaan soddaa jechuun waa gada ulfina qaba soddaa. Tanaaf gartee yeroo hedduu gizee gartee gurbaa sirraa qoratan intalallee wayita intalti tun gartee haati sii gaarii abbaan gaarii warri kun warra bareeda warra gaarii jedhanii qoratan. Akkasuma warra gurbaa kanaas qoratan. Tanaafuu yeroo hedduu gartee wal dhabbiirraa wanni kun gaaga'amarraa nagaya jechuudha. Nagaa buusa gaaga'amarraa. Baay'ee ittisa. Wal dhabbi sababa jaarsa fixeensaa sanii quuxaa mucaan intala quuxa'ee horata. Waan itti baasee miti jaarsa jidduu jiru saniif shanoo shananii tanaaf maqaan nu bada kalee gosaan baanee intala tana fuune. Har'a intala tana akkamitti gurbaan kun ari'aa jalatti horatan. Bareeda. Duuba gaa wanni jiru beektaa asirratti gabbarri sirna gadaatii miti jechuudha aada malee. Aadallee miti. Gabbarri aadaa miti faandiddeedha. Gabbarri guyyaa keessa nutti dhufe. Oromoon gabbarri guyyuma keessa dhufe. Guyyaa keessa Aadaattis hin qabdu Oromoon wala sirna gadaa keessa illee jiru. Jiru gabbarri. Gabbara hin qabu manni Oromoo. Gabbara hin qabu. Gabra hin qabu. Gibira hin qabu manni Oromoo. Kuni martinuu siistama bulchiinsaa waliin nutti dhufe gabbara. Ulfina qaba. Gaafa gabbara sitti qabate seerri gabbara ulfaatadha. Maaliifiyyuu wanni diiggaa fide yeroo ammaa kana gabbara kana. Ati intala takkan jaalattaa intala tana gaafa jaalatte gabbartee fuuta. Gabbara kana jaalan eessumni motora sitti qabata. Abbaan meeshaa waraanaa sitti qabata. Quuxoo intala jaalattuuf intala tana waan kana kafaltee fuuta. Gaafa fuutee intala manaan geette akka eessumaa fi abbeeraa isiitiin illee diina. Namoota kalee mallaqa si qabatanii humnateetii ol intala tanaan si quuxee sassanii fi diina olii. Gaafa diina taate dhimma mucattii tanaa warri sun laaluu hin danda'u. Ati illee itti himachuu hin dandeettu. Kanaafiyyuu diiggaaf ga'ee guddaa qaba gabbarri. Quuxoo qabaadhe intala sii kenna diiggaaf ga'ee guddaa qaba. Intala sii kenna biddilibsii kana fiddu malee gaafa jedheen gaafa mucaan saniin argatin maal ta'a intala tana dhabe. Dhabe. Oromoo namoo seera kanaan tumtu. Seera quuxessaan tumtu. Seera dirqamni keessa jiru tumtu. Ulfina qabdi. Ulfinni ammoo shanoo shananirra kaayan. Gaafa intala fuutuuf. Sirna gadaa keessatti ulfina shanoo shananirra kaayan. Shanoo shananirra kaayan. Shanoo shananiitu yoo fedhan korma kennan. Yoo fedhan dhaltii kennan. Sini galee yoo fedhan bullukkoo kennan. Wama ulfina waan silaa danda'aniin ulfina godhatan warra soddaa. Warra soddaa isaantu ulfeessa malee gurbaanuu keessa hin jiru jechuudha. Isaantu gurbaa malee warreetanii. Warri gurbatti fuudhuu kan. Fuudha Oromoo keessatti kaleessa gurbaan adda fuudhu. Namatti itti fuudhaa mire isaantu ulfeeffata. Akka ammaa kana
dirqamaan gabbara waan akkana naa kenni jedhu warri soddaan intala irratti waan gaafatu. Waan ganan kan inni gartee intala isiniin kan inni hin jirtu jechuudha. Hin jiru sun. Gurbatu ofirra kaayee ofirratti fuudha. Waan warra soddaa isaatiin malu ulfina soddaa isaa soddaatii isaa isatu ofirratti qabee dhaltii fi korma kennaaf. Akka ammaa kana bidilusii 30 fiddu malee jedhama kun jira. Kanaafuu gabbarri sirna gadaallee miti wala aadaa Oromoolee. Aadaa Oromootillee. Isaa dhuftee dhiiroo nuti yaa isaa nu godhu dhuftee dhiiroo. Suni gaafa dhufteellee qabdi akka itti dhufteellee qabdi. Sani gaafa biraa dubbanne. Gaafa biraa dubbanne. Taate. Duuba amma kanatti akka sirna gadaatti yoo gortee jaarsa jaartii wal dhabanillee warruma shanoo kanaatu araarsaa jechuudha. Achi biran tar. Jaarsaa jaartiin gaafa wal dhaban dhiirri ilaalu jaarsummaa jira. Kuma Rabbi subhaanahu wa ta'ala fabaasu hakama min aalihi wa hakama min aalihaa gartee. Dhiirsi manguddoo gama isaatii fi manguddoo gama isii baasaa walitti araarsaa achirra yoo hammaattee gartee dubbii wanni taate. Akkas shanuu shananii tanan laala. Bifa kanaan deemama. Shanoo shananii tun manguddoo beekamtu manguddoo gaafas laaltee waajjifa qorattee. Kenname. Waadaan galamee itti kenname. Waadaa ofirratti fudhatanii dhaamatanii intalatan. Intalatan dhaamata jira beek intalata akka fuudhuudhaaf. Waa meeqa keessa tattabeeta abuurratu jira jaarsa fixeessatu jira. Waddeessaa baarritu jira shanuu shananiitu jira dhaamatatu jira geega'u jira geegisiitu jira. Kuni martinuu tartiiba qaba. Itti gaafatamummaa qaba namoonni kuni martinuu. Dhaamata jira fakkeenyaaf hin dhaamatan intalata. Yeroo isiin heerumuuf gadi baatu iddoo faaya meeshaa isii qophaa'ee irra dhaabatanii intala sii kenne jedhee dhaamata abbaan. Intala sii kenne intalli tiyyaa mita gosaati. Intala sii kenne jedha. Hin dhaamata. Fakkeenya akka ni haatti gaafas akka gartee fakkeenya shari'a islaamaatti ni haadha. Akka sirna gadaatti maal je'eeti intala kannaaf? Rakkoo qaba. Sirna gadaa keessatti illee rakkoo qaba intala kanaan fuudhan waa kennaniif malee. Intalli rakkoo hin qabne akkuma amma maarii akka maarii jedhan kana akka maarii jedhan kana rakkoo qabdi. Rakkoon waan gurbaan intalaa godhu. Rakkoo jedhama. Waan gurbaan intalaa godhu jira. Durri dubartoonni ta'e namaa jedhanii yoo jaarsa jalaa deemtu rakkoo qabaa jetti. Rakkoo qabaa jechuun silaa kaleessa seeraan nan fuune jechuu isiiti. Seera guutee nan fuune yoo biraa deemellee rakkina hin qabu. Niitummaa isaa tahuu hin guunnedha. Rakkoo qabaa jetti. Amma wayita gartee akka shari'aatti gaa maarii kannii fi jaaniiti eega maarii meeqa kannitaaf jaanii abbaa as kaa'anii gurbaa as kaa'anii intalatii akkanatti gartee maarii hanganaan ni kaasii godhee jira. Akka shari'aa islaamaatti. Akka sirna gadaatti gurbaa as kaa'aniiti abbaan intalaa as taa'ee waan kannituuf maal kannitaaf jedhee eegasii waa hidhamoo waa dubbatamoo akka. Wanni jirtu akka aadaa keenyatti sii maxxansee jedhani sii maxxansee. Sii maxxansee sii kenne jechuun sii maxxansee maxxanfadhu jedhaani sii kenne sii maxxansee. Maxxanfadha jaaninis. Si maxxansee gidee jeen maxxanfadha jaa. Maxxanfadha jedha. Iddoo biratti ammoo rakkuma kana godheetu maan jechi sunillee kan hin jirre rakkoo godhee rakkoo qalee iddoo itti qalamutu jira rakkoon iddoo ammoo ima kennamuuftu jira akkan dhuuratu jechuudha. Intala kennamuuftu jira. Waan kana kennu malee dunyaa tana kennuuf malee intala tana haqa isaan taatu. Heeraa fi seeraan kun amma ilmi Oromoo gosa hedduu qabaame ilma gudeedatu jira. Ilma guddisatu jira, ilma mixitu jira, ilma booroo, ilma boojuu, ilma naqataa, ilma faanawwaaraa, ilma hirkifataa, ilma morcumaa jedhanii jira. Ilmaan kun marti isaa heeraa fi seera of danda'e qaba. Ilma kana keessaa ilma gudeedaa jechuun ilma heeraa fi seera guutee abbaan haadha fuudhe rakkoo qalee haadha fuudhe ilma gudeedaa. Ilma gudeedaati. Abbaan seeraan sirriitti gartee intala kadhatee maal jee aruuza godhatee. Aruuza godhatee. Ilma gudeedaati. Ilma gudeedaa jedhama. Yoo inni aruuza godhatee bakka ragaan irratti intala tana heeraa fi seera guutee rakkoo qalee kan fuune taate ilmi sun ilma gudeedaan jedhamu. Isiin yoo biraa deemte illee rakkoo hin qabu. Rakkoo waan hin qabne. Yoo inni immoo akkanumatti buutee fa'aa deemee jechuudha. Buttaan hin jiru yoo walumaa dhoorgadha seerri buttaa. Sirna gadaa keessaas wala aadaa Oromoo keessaas. Seera buttaa Oromoon hin tumu waan akkasii. Maaliif seerri buttaa aadaadha jechuun hin danda'amu. Maaliif salphina qaba of keessatti adaba hin qabu. Ajjeechatu dhufa achi keessa wal dhabbiitu dhufu arrabatu dhufu wal tuffachuutu dhufu seera akkanaa Oromoon kaleessa illee lafaan qabu. Guyyaa keessa dhufe kun erga yoom dhufe beektaa seeronni hedduun amma akka sirna gadaatti namni fudhatu kun erga caffee waliigalaa seera gulaaluu dadhabeetiin dhiise caffee waliigalaa addaan cite namuu dhaddacha ofirratti bakkuma qubatee jirutti seera isaa malu tumateetumaan ittiin bulaa jira malee osoo caffee waliigalaa jiraatee bakki iddoon itti waliigala seera tumatanii fidatan jiraate seeronni amma akka buttaa
akka gabbaraa seeronni fofokkataa nama jiran kun hin dhaabata. Hayyoonni ittiin dhiisan. Amma caffee waliigalaa sanii rakkoon kenna. Caffee waliigalaa kaleessa macaatuu lama seera isaa ta'uu baasee fidetee dhufa. Ituu humbanne akkas afran qalloo seera isaa ta'uu baasee fideetiin hin dhufa. Baasuu dublacha seera isaa ta'u kan naannoo isaa baafatee fide. Ituu humbanne akkas baasuu dublacha akkas kuntumaa daarimu akkas garriin akkas gabri akkas gurraan akkas giriirraan ormi wanti Oromoo ta'e kun hundi isaatu seera naannoo isaa akka qubsuma isaatiin irratti qophaa'ee fuudhee caffee waliigalaa fidee dhufa. Seera waliigalaa ka Oromoo guutuu ta'u seera Basaqaa fuudhanii Oromiyaa guutuuf lallaban. Seera ammoo seera Basaqaa kana hin cabsine ka seera Oromoo kana hin cabsine akka dhaddacha ofitti akka inni itti bulu hayyamamaaf ufumatti ganduma isaatti jechuudha. Kanaaf osoo seerri waliigalaa sun jiraate warra amma seera buttaatumu kun warra amma seerri gabbaraa hin jira jedhu kun caffee waliigalaa irratti fudhataman qabu. Gabbarri fudhataman qabu gabbarri hin jiru. Aadaa Oromoo keessa gabbarri hin jiru. Wala aadaa keessaatu wala sirna keessaas hin jiru. Sirna keessas hin jiru aadaa keessas hin jiru. Mee dubbii gartee ilma wanni sanitti adeemnu yoo akka malatti dhale ilma maal jettiin Oromoon? Dubbii san dubbii jabdu. Dubbii san adeemi. Ilmi gudeedaa. Ilma gudeedaa. Ka heeraa fi seeraan. Dhalate. Ilmi guddisaa ilma obboleessarraa ilma dhabee guddifate. Ka seeraan guddifate. Obboleessarraa fudhatee. Obboleessarraa fudhate. Oromoon ormoon guddifate Oromoon. Uf guddifata malee. Uf guddifata. Dogongorri guddaan tokko jiru kan Oromoon ormoon guddifata. Uf guddifata. Ifuma guddifata. Uf guddifata. Gosarraa guddifata. Obboleessa ofirraa guddifata malee ormoon guddifata. Yoo ilmoo dhabee obboleessarraa fudhata. Yoo dhabee akkasii guddifata. Akkuma ilmoo isaa guddifata. Akkuma ilmoo isaa seera tumatee guddifata. Gizee yoo inni du'ee sisumaa fudhata horii isaa. Oomatti akka ilmuma bakka. Seera tumatee fijata. Maal dhiigni illee ka isaati waan. Lama hayyee. Ilma boojuuti. Ilma boojuu. Ilma boojuu jechuun fakkeenyaaf lola keessaa fedhii malee haadha wajjin mana namatti gale. Fedhii isaa malee. Seera qaba inni illee. Ilmi boojuu kun? Ilmi boojuu lola keessallee boojitaa. Haadha waliin illee boojita. Haadha waliin illee dirqama booji'amaa ta'aaf jaalatee osoo hin ta'in sababa haati ganda tokko baatee ganda tokko seentuu fi ilma boojuuti. Seera bareedaa qaba. Seera ilma Oromooti amma inni kun. Ilmi boojuu kun yoo saba biraa ta'e Oromoo ta'a? Laa. Saba biraati miti. Yoo saba biraa irraa agartee fakkeenyaaf lolarra yoo boojee. Seera danda'e qaba. Wanni Oromootti sama kun jiru. Ilmi boojuu seera tumamaaf. Seera tumamaaf. Akka inni itti bulu. Ka boojee kunis gaa Oromoo magaa. Aangoon ittiin kennamu ilma boojuutti. Aangoon ittiin kennamu. Caasaa sirna gadaa keessatti ilmi boojuu aangoo keessa seenu. Ilma mixiitu jira. Ilma mixii kama lafaa fuudhan. Ilmi mixii kan lafaa harkatan. Kama lafaa argatanii guddisan. Ka eenyu dhalee haadha abbaallee kan beeyi. Oromoo inni illee seera Oromoo qaba. Seera guutuu qaba. Seeruma san jalatti illee guutuu. Seera tumamuutu jira. Seeruma kophattuu tumamee jira. Ilma boorootu jira. Ilma booroo. Oromoo diqaalaan jettu ilma namaatiin. Ilma booroo jetti. Ilma hintalli osoo hin heerumii manatti deetti ilma booroo jedhama. الولد للفراش إذن هي سري الولد للفراش ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بورو جد أما علم بورو كوني كبجة كأولفين علم بورو يتين كمتي زين عندلت يا خا كمتي أصول يرومي مناتي إيه كا أصول يرومي لما بدي دليدي أصول يرومي مناتي علم بورو جد أما علم كوني علم بورو كوني سكومت سيرة كم Wannan mata bar ilma guddifannaa Oromoon guddifataa Oromoon nammataa jedhan. Oromoon guddifatadhanii sareen guddifachiisan. Oromoon nammatadhanii bofon uummachiisaa jiran. Kun sirrii miti. Oromoon guddifatoo ta'e akkamii guddifata seera akkamii guddifataa? Sirrii hin beeku ni. Hin beeku laalamu. Hin beeku ni guddifata uma jaalli gabbee. Hin guddifatadhan maaliin guddifata? Bofa jufa guddisaas. Meetu seerri ittiin guddifatu akkam godha seera akkamiitu akkamitti nyaachisa akkamitti baasa mucaa kana akkamitti itti fuudha guddifate akkam godha akkamitti bulfata. Seerri jiraachuu qaba. Seerri ittiin guddifatu. Seera ittiin guddifatu saddoo isanii fi guddifannama qofa akka Oromoon wama arga guddifatuuf guddifannaa qofa leenjisa. Isa kan. Khattiyaan. Ilma hirkifataati. Ilma hirkifataa. Ilmi hirkifataa kun nama yeroo muraasaaf dhufee si keessa taa'u. Hirkifateeti gaafa waa balleesse ofirraa agarsiisa. Hagasii garuu si keessa jiraata mirga guutuu qaba.
dhufeetii gartee ganda kee jiraata. Ganda kee jiraata. Mirga guutuu qaba. Mirga guutuu qaba. Yoonni waa balleesse. Yoo waa balleesse. Una ilmi keessa waa balleesse jettee firraa Firraa malkaa baafta. achi firraa deebiste. Achi firraa deebiste. Himmiidhan. Hin tuqu Oromoon. Seeraan ofitti fudhate waan ta'eef seeraan ofirraa malkaa baasa. Namni Oromoon dhugaadha gara laafessaa hin hammatas hin guddifatas dhugaadha. Garuu Oromoon gaafa itti hammaatte immoo hin lolas. Lolallee akka gaarii beeka. Diina lafa isaa keessa jiru lafa isaatii alatti loluun malee malkaa isaa keessatti diina hin dhiisu. Ofitti hin dhiisu. Oromoon garaa laafaa hin hammata jedhanii diinni yoo isa keessa jiraate garuu diina sana immoo tooftaa ittiin ofirraa baasuun qaba. Gootummaa akkasii illee hin qaba. Kanaaf walumaa galatti Oromoon ilmaan akkanaa kana qaba. Ilmaan kun hundi isaatu heeraa fi seera qaba. Gaafa heeraa fi seera hin qabaanne beeki wal sossobuu taati malee ilma ta'uu hin danda'u. Hin guddifata jedhanii tuman akkanuma seera malee namni guddifate. Booda namni suni karraa si baasa. Malkaatiitii si baasa ka abbaa biyyaa ta'e. Sirratti dhiibbaa geessa. Yoo seera hin qabaanne yoo seera qabaate seera san yoo cabse sirri ofirraa galchi. Yoo seeratti hin tumin rakkoo sirra fida. Rakkoo sirra fida. Tanaaf gartee sirna gadaatti seera tumanii seera sanirra deemaa jechuudha. Seera sanirra deema. Sirna gadaa keessatti ilma mitii qabi ilma booroo qabi. Hundi isaatu jechuudha. Amma kaaseerooti isaa bal'aadha. Seeraa fi murtii wal qabata. Gaafa seeraa sun murtii haasa'uun hin oolu. Kanaafiyyuu kana suutuma suutaan kitaabutuma dubbisaan akkasitti argatan malee. Kitaaba kana dubbisuudhaan ni argata. Bal'aadha. Kitaaba kana keessa jira. Iccitii gadaa. Kana keessa jira. Kana keessa immoo kun seerri qacooloo dubbatamaa jechuudha. Seerri qajeelootti dubbatama. Heeraa fi seerri illee as keessa.